Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Freedom Media dambalii gungumaa uummatarraa qophii kennaa ardaa ispoortii qabannee isiniif dhiyaannetti jirra. Qopheessee kan isiniif dhiyeessu an Jibriil Muhammadii hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana bu'a. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Egaa qophii kennaa ardaa ispoortii torbaan kanaatiin Premier League Ingilizii torbee 14ffaa akkasuma La Liga Spain torbee 14ffaa fi Bundesliga Jarman Serie A Xaalii fi kan kana fakkaatan kan ilaallu ta'a. Premier League Ingilizii torbee 14ffaa dirree isaarratti Arsenal Wolves wajjin kan taphate yoo ta'u Arsenal 2-2dhaan mo'ateeti jira. Brentford dirree ofii irratti Luton Towniin kan keessummeesse yoo ta'u 3-1 Luton Towniin injifateeti jira. Akkasuma Berlin yeroo jalqabaa Premier League keessaa dirree isaarratti 5-2dhaan Sheffield Unitedin mo'ateeti jira. Nottingham Forest immoo dirree isaatirratti Everton 1-2dhaan mo'ameeti jira. Akkasuma Newcastle fi Manchester United dirree Newcastle irratti kan walitti dhufan yoo ta'u Newcastle morkii jabaa booda Manchester United 1-2dhaan injifatee jira. Tapha Premier League torbee 14ffaa Bournemouth sanbata darbee dirree isaarratti Aston Villa keessummeessan taphichi 2-2 qabxii qoodatanii jiru. Akkasuma Chelsea fi Brighton dirree Chelsea irratti kan walitti dhufan yoo ta'u Chelsea dirree isaarratti 3-2 Brightonin mo'atee jira. Tapha Premier League torbee 14ffaa Liverpool dirree isaarratti Fulhamin keessummeessan taphichi diraamaa hedduun kan guutame yoo ta'u 4-4dhaan Liverpool mo'ateeti jira. Liverpool tapha kanarratti 3-2 durfamaa turus daqiiqaawwan xumuraa erga dhiyaatanii booda goolii 2 galchuudhaan 4-2 injifatee jira. Akkasuma West Ham dirree isaarratti Crystal Palacein 1-1 qabxii qoodateeti jira. Tapha jabaa torban kana jedhamuun eegamaa kan ture tapha Manchester City fi Tottenhamin walitti fideen Tottenham fi Manchester Cityin dirree ofii irratti 3-3 bahuudhaan qabxii qoodatee jira. Gabatee Premier League Ingilizii irratti Arsenaalii qabxii 33 olii qabachuudhaan tapha 14 taphate. Tapha 10 mo'achuudhaan 3 immoo qabxii qoodachuun tokko mo'amuudhaan gabatee Premier League chaarraa sadarkaa tokkoffaarratti argama. Liverpool qabxii 33 olii qabachuun tapha torbee 14ffaa taphateen 9 mo'achuudhaan 4 immoo qabxii qoodachuun tokko mo'ame gabatee liigichaarraa lammaffaarratti argama. Manchester Cityn immoo qabxii 30 olitti qabachuun torbee 14ffaa taphateen 9 mo'achuudhaan 3 qabxii qoodachuun 2 immoo mo'ameeti jira. Akkasuma gabatee liigichaarraa sadaffaarratti argama. Aston Villaan gara duubaarraa ka'uudhaan torbee 14ffaa taphachuun qabxii 29 kan walitti qabate yoo ta'u 9 mo'atee 2 immoo qabxii qoodachuun 3 mo'ameeti jira. Gabatee liigichaarraa immoo sadarkaa 4ffaarratti argama. Tottenham fi Newcastle 5ffaa fi 6ffaarratti kan argaman yoo ta'u akkasuma qabxii 27 fi 26 wal duraa duubaan ta'aniiti jiru. Manchester United qabxii 24 walitti qabachuun sadarkaa 4ffaarratti argama. Brighton illee qabxii 22 walitti qabachuun sadarkaa 8ffaarratti argama. 15ffaa La Liga Spain kan laallu yoo ta'e taphoota torbee 15ffaa La Liga Spain taphataniin Gironaan 2-1 Valencia injifatteeti jirti. Akkasuma Athletic Clubin immoo 4-2 Rayo Vallecano injifateeti jira. Real Madrid dirree isaarratti 2-2dhaan Granada injifate. Asosanaan 1-1 Real Sociedadaan qabxii qoodateeti jira. Akkasuma Sevilla fi Villarreal 1-1 kan qabxii qoodatan yoo ta'u tapha jabaa torbee kana La Liga Spain jedhamuun eegamaa kan ture Barcelona fi Atletico Madrid kan walitti fide. Barcelonaan dirree ofii irratti 1-2dhaan Atletico mo'ateeti jira. Gabatee La Liga Spain torbee 15ffaa kan ilaallu yoo ta'e Real Madrid qabxii 38 olii qabachuudhaan torbee 15ffaa taphachuun sadarkaa tokkoffaarra kan jiru yoo ta'u Gironaan immoo qabxii 38 walitti qabachuun gooliidhaan caalamuun sadarkaa lammaffaarratti kan argamu ta'uu fi Barcelonaan qabxii 34 walitti qabachuudhaan sadarkaa sadaffaarratti argama. Akkasuma Atletico Madrid qabxii 31 walitti qabachuun sadarkaa arfaffaarratti argama. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaa, ispoortiin guddina, ispoortiin jaalala. Goolii 3-2 injifate irratti Girnaachoon daqiiqaa sadaffaa irratti
kubbaa Diyaagoo Daaloot irraa dabarfamee ofirra garagalee dhiituudhaan lakkoofsise. Gooliin kun nama hedduu raajee dinqisiifattoota hedduus argate. Girnaachoon tapha booda yaada kenneen dhugaa dubbachuuf hin amanne akkaan itti galchee hin argine kan jedhu Girnaachoon sagalee deeggartootaa dhaga'een oh my god jedhe jechuun dubbata. Taphataan sarara gidduu duraanii Everton Leon Usman yaada BBCf kenneen taatee ajaa'ibaati. Goolii sadarkaa akkasii arguun nama hunda naasisee jiraas jedha. Haala itti gara goolitti jijjiire qofa osoo hin taane kubbaa dhiyaattee fi akkaataa kubbaa sanaa argachuudhaaf socho'ee fi haalli itti utaalee ofirra garagalee dhiite marti raajidha jedhee jira. Goolii ofirra garagaluun yookaan Oliver Kiik akkana miidhagduu istaadiyeemii keessa taa'ee argee waan an beeku natti hin fakkaatu. Wayni Rooniin wayita Manchester City irratti galchuun achiin ture. Kana kan jedhu immoo taphataa kubbaa miilaa duraanii amma xiinxalaa kubbaa miilaa gaarii Neeviliidha. Ammoo goolii Alaandroo Girnaachoon Everton irratti lakkoofse dhugumatti goolii akkaan miidhagduudha. Pirimeer liigii Ingilizii keessatti gooliiwwan miidhagoo jedhaman keessaa tokko ta'uunis gaafii hin qabu jedha. Itti dabaluun Neevil raajidha. Goolii raajiti. Waan akkasii bara kana keessaa muraasa qofa argina. Gaarii akkasii garuu takkaa hin argine jedhee jira. Kana hin amannu kan jedhu Neeviliin taphataan kun sadarkaa kanaa ol goolii miidhagaa galchuu waan hin danda'u natti hin fakkaatu jechuun dinqisiifatee jira. Taphataan Crystal Palace Oliseenis goolii ajaa'ibaa lakkoofseera. Garuu ammoo gooliin Girnaachoo kun hundaayyuu caalchisee jira. Gooliin Olisee miidhagduun sun goolii bareedaa torbanii ta'uufillee hireen arganne jedha. Leenjisaan Eraaktiin Haagin immoo haalli kubbaa sun itti xumurame argee amanuudhaafis rakkisaadha jedha. Sadarkaa olaanaadhaan gara jalqabaa bara dorgommichaarra jirruus goolii bara dorgommii kanaa ta'eera jechuudhaan BBC Ispoortitti himee jira. Ammoo Girnaachoon akka taphataatti bakka gahuu malu gahuu qabaas jedha. Ammallee kan isaafu akka ta'es dubbata. Taphataa akka Wayne Rooney fi Cristiano Ronaldo ta'uudhaaf Pirimeer liigii keessatti bara baraan gooliiwwan 20 fi 25 galchuu qaba. Achi gahuun salphaa miti, jabaatee hojjechuu qaba. Iddoo isa dhukkubuu gahuu qabaas jedha. Kanaaf wantoota baay'eetu as deemaa jira. Garuu immoo inni dandeettii hin dubbanne qabaas jedha. Dursaan taphattoota seexaanota diddiimoo Bruno Fernandoon goolii kana jechaan ittiin ibsuu hin qabu, akkisii addaadha jedha. Waan addaa mucaa addaatirraa argine jechuun ibsee jira. Kompiitaatara BBC raadiyoo 5ffaa kan ta'e Joon Meeriin immoo goolii Girnaachoo gooliiwwan amma dura haala wal fakkaatuun lakkoofsan akka yaadachiisu dubbatee jira. Sadarkaa goolii Rooniin Manchester City irratti galchee ilaalame jedheetii jira. Wayne Rooney yaadadhe goolii ajaa'ibaa darbii Manchester City irratti lakkoofsise, kunis sadarkaa sanitti jiraas jedhee jira. Goolii ajaa'ibaa ijaan arge keessaa isa tokko akka ta'es dhugaa baha jedhe. Goolii akroobaatii akka kanaa kana dura lakkoofsan keessaa kan Rooniin bara 2011 Manchester City irratti galche isa tokkodha. Zlatan Ibrahimovic ammoo bara 2012tti biyya isaa Ingilaandii 4-2 yeroo mo'amtu fageenyarraa lakkoofsisee jira. Gooliin Cristiano Ronaldo bara 2018 Real Madrid osoo jiru Juventus irratti lakkoofsise warra ajaa'ibaa jedhaman keessaayis jedhe. Ispoortiin fayyaadha, ispoortiin nagayaaf, ispoortiin guddinaaf, ispoortiin jaalalaaf. Taphataan Manchester City Erling Haaland tapha kilabii isaa Manchester City fi Tottenham qixa 3-3 xumuree booda miidiyaa hawaasaa irratti murteessaa taphichaa Simon Super qeeqe. Haaland murteessaa taphichaa Simon Superiin daqiiqaa xumuraa irratti kubbaa qabatee turetti akka hin fayyadamneef taphicha dhaabsisaan jechuun itti aaruudhaan dubbate. Murteessaan ergaa tapha akka taphatanii murteessee booda deebisee akka balleessaan irratti hojjetameef kubbaa dhaatan fishkaa yoo afuufu Haaland qofa osoo hin taane taphattoonni Manchester City kaanis murteessaatti naanna'uudhaan mufii isaanii ibsatanii. Haa ta'u malee Haaland aarii isaa kana achirraa osoo hin xumurin Tiwiitarii irratti kilabii isaa maxxansuudhaan jecha safuu cabse WTF fayyadamuun maxxansee jira. Taateen kun kan mudate daqiiqaa dabalataa 5ffaa irratti wayita qixa lama dirree irratti balleessaan Haaland irratti raawwatame. Murteessaan taphichaa balleessaa yeroo Haaland irratti raawwatame kubbaa qabatee ture waan tureef itti fufee akka fayyadamu eeyyame. Haaland kubbaa Jaak Giriilishitti yoo dabarsu
Grealish kubbaa qabatee taphattoota sarara ittisaa Tottenham darbee carraa galchii lakkoofsisuu guddaa qaba ture. Haa ta'u malee murteessaan Simon Superiin deebisanii balleessachaa fi kubbaa jalqabaa akka taphataniif fishkaa isaanii afuufanii. Kun xiinxaltoota kubbaa miilaa fi taphattoota Cityidhaan haalaan akkaan qeeqamuu isaa taasise. Waan baay'ee nama rifachiisu jedha German Hinaasiin sagantaa BBC Match of the Day 2 irratti waan Simon Super yaadaa ture naaf hin galle jedha. Dogongora ifaadha garuu akka yaadutti anaaf balleessaa isa guddaadhaas jedhe. Waa'illi isaa duraanii Leon Usmanenis akkasuma balleessaa guddaadha. Teknoolojii qabnuun waan akkanaarraa bilisa bahuu hin dandeenye jechuun garuu baay'ee gaddeeraas jedha. Dogongorri kun waanan namni hunduu irraa dubbachuu barbaaduudhaas jedha. Miikael Riichaardis Sky Sport irratti rakkoon qabu yerootti taphni akka itti fufu eeyyamne baay'eetu ture jedha. Yoo shakkii qabaate taphni akka itti fufu godhe yeroo barbaachisetti ammoo deebi'ee dhaabuu danda'as jedha. Taphattoonni Manchester City illee kanaaf aariidhaan dubbatan jechuun dubbatee jira. Xiinxalaan biraa Jimmy Karaajiin murtee isaatiin nahira jedha. Taphataan duraanii Manchester United Rookiin ammoo murteessaa dadhabaadha jechuun ibseeti jira. Yaada akka Mikel Arteetaa sana hin kennu kan jedhe erga taphni xumuramees taphattoonni Manchester City fi hojjettoonni kilabichaa murteessaatti naanna'anii komii isaanii dhageessifataa turani. Pep Guardiolaan yeroo miidiyaatti dubbatan tasgabbaa'anii ture. Sky Sportiin waa'ee taatee mudate yoo gaafatu gaaffii itti aanu ani yaada akka Mikel Arteetaa sana hin kennu jechuun eegale. Guardiolaan akka Arteetaa yaada kennuun waldaa kubbaa miilaa Ingilizii irratti himannaan akka irratti banamus hin barbaanne. Al takka waa'ee murteessitoota aaree nan maraadhaas jedha. Asitti garuu miti kan jedhu Arteetaan namni yeroo kamiyyuu dogongora hojjechuu danda'a jechuun dubbata. Waan nama ajaa'ibe yeroo Haalaandi kufu fishkaan afuufamuu jedhee turetti garuu yeroo inni deebi'ee ka'e kubbaan dabarfame akka taphatamu eeyyamame garuu Grealishin yoo kubbaa qabatu fishkaan afuufamuu isaatis jedha. Guardiolaan waa'ee miiraa Haalaandi gaafatamnaanis waanuma jiruudha jechuun ibsa. Isa qofa osoo hin taane taphattoonni 10 kaaniifis akkasuma jechuun dubbata. Haalaandi xiqqoo aareera garuu kan qixa baanee fi saba kanaaf hin jedhus jedha. Leenjisaan Tottenham Ange Postecoglou har'a ijoo dubbii ta'uu kan qabu waa'ee murteessaa osoo hin taane taphicha keessatti wantoota gaggaarii mul'atan hedduutu jiraas jedheeti jira. Kanumaan wal qabate Manchester Cityn tapha dilbata darbee Tottenham wajjin qixa baan irratti taphattoota isaa to'achuu hin dandeenye jechuudhaan waldaan kubbaa miilaa himannaa irratti banee jira. Simon Hopper gara jalqabaa Cityidhaaf carraa eeggachuudhaaf yookaan immoo advaanteejii akka taphatan mallattoo kan agarsiise ta'us erga Haalaandi kubbaa dabarsee booda taphicha fishkaa isaaniin adda kutanii. Kunis taphattoota dabalatee deeggartoota City guddoo dallansiise. Taatee kana hordofee kilabichi himannaa FA'n irratti dhiyaatee fi deebii kennuudhaaf hanga muddee 7 guyyaan kennameefii jira. FA'n ibsa isaan kilabni bara darbee shaampiyoonii ta'e kun taphattoonni isaa haala sirnaa hin qabneen miira isaanii ibsachuurraa to'achuu hin dandeenye jedha. Jifataa kilabichaa Erling Haalaandi kanaan aarii isaa akka ibsatan kaaseeti. Haalaandi dirree keessaa murteessaatti aarii isaa agarsiisuu bira darbee dirreen alattis marsaalee hawaasaa gubbatti bahee jira. Qaamni kubbaa miilaa biyya Ingilizii bulchuu FA'n tapha kana ilaalchisee himannaa biraa akka hin barbaachisne baramee jira. Kanaafis Haalaandi dhuunfaa isaatti adabbiin dabalataa isa hin eeggatu. Cityn taphoota Pirimeer Liigii 3 walitti aansuudhaan qixa kan ba'e waggaa ta'u liigicha kan dursu Arsenaaliin qabxii 3 caalamee sadaffaa irratti argama.